Horsiisee bulaa fi lubbultee barumsa seenta. Bokkuu, Luboomaa, Goorilee, Teessoo fi Moyyaaleen manneen barumsasaa kutaa 1-12tti ittiin barate. Digirii isaa jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa Water Supply fi Sanitary Engineeringiin, MSc isaa Civil Engineeringiin achuma Yuunivarsiitii Finfinneerraa, Kolleejjii Skill Mart International irraa immoo Project Management, Analysis and Evaluationiin eebbifamee jira. Waa'ee aadaa hoggaanii fi himuu irraa bareeddi. Duudhaa Oromoo ganamaatiin masakamee nan guddate. Irbaadhaa galadee tiyya. Irbaadhaa iyyee tiyya. Aananiin hirmaanee boortee tiyya. Aadaan isaaf faaya. Gumii keessaa uffata ifiitiin, aadaa ifiitiin faayameetii of ta'uun dinqisiifame. Carraa argate hundaan tattaaffata. Tattaaffii isaatiinis yeroo garagaraatti badhaafamee jira. Keessattuu hawaasa inni keessaa guddatee naannoo horsiisee bulaa wal qabatee yeroo hedduu hoggaaniif irraa haasa'uun beekama. Laftan keessa dhufu lafa horsiisee bulaa. Uummata horsiisee bulaa bakka buune labsuun dhanne. Keeniyaatti Ambaasaaddaraa Global Peace Chain Award, Pretoria, Afrikaa Kibbaatti, Youth BRICS, haala qilleensaa addunyaa wajjin wal qabateen Ambaasaaddaraa horsiisee bultoota Afrikaa Bahaa, Ambaasaaddaraa dargaggootaa sagantaa Ambaasaaddaraa Globaalii, gara Dubaayitti imaluunis horsiisee bultoota bakka bu'eera. Akka inni irraa haasa'utti yeroon isaaf qaali maallaqaan sharafamuu qabdii jedha. Injiinara, barsiisa, barreessa, ambaasaaddaraa fi COE Dayyaa Generation Network, Jaatanii Boonayyaa Goodaanaa, keessummaa Maayaa Shawaarraati. Itti dhiyaadha. Kutaawwan hoteelichaa maqaalee dhibuu mirgaa, dhibuu bitaa, weelluu, boroo, naannoo, kutaa, cancala, massaa fi kanneen kana fakkaatan jedhaman maxxanfamaniiru. Kitaaba Dayyaa Boruu Kaysaayin jidduu kutee isiniif irraa dubbise. Garaabaa jidduu kaayetiin ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show nageenya hayyaas hin daganneeti. Bakka jirtan maratti nageenya hayyaa kan jaalalaa isin biraa geessuun isinin ja'a kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarrafaa Faajjiitii, keessummaan kiyyaarraa immoo Jaatanii Boonayyaati. Akkuma duraan dursee seensa sagantaa kiyyaarratti odeessaatti aansuudhaan hanga ta'e isiniif odeeffadheetti Jaataniin eenyu keessummaa kiyyaarraati jedhee isiniif dhaleesseetiin jira. Injiinara barreessa kitaabolee 3ti. Amma immoo Dayyaa Boruuti as bahuu jira. Itti dhiyaadhaan isinin ja'a. Baga wal agarra. Baga wal agarra. Galata qabda. Hayyee hedduu ulfaadhu. Mata dureewwan kitaaba keetii hedduu natti tolan. Hayyee. Honka sadaffaa kaas bahuu deemu kana. Akkana. Saniin dura awwalaa abuuru achi adiyyoo takka takkaan tartiibaan irra haasa'uu deemna. Tole. Hayyee takka takkaan irra haasa'uu deemna. Dayyaa gara maayii irratti itti deebina akkuma daawwattoota kiyyaa fi meetti garaabaa jidduu kaayatiin jiratti deebi'a. Garaabaa jidduu kaayuu jechuun bakkuma itti dhiibte san dhistee hoggaan itti deebitu jidduu kaastee akkuma namni tokko waraqaa fa'aa qalama fa'aa jidduu kaayaa miti hoggaan itti deebitu. Rabbi rahmata haa godhuu fi hayyuun keenya guddaan Sheek Bakrii Sapaloodha. Garaabaa jidduu kaayuun isarraa haatee jechuudha. Kitaaba kee jalqabaa abuuruu gama san dhufu keenyaan dura Jaataniin injiinara. Akkasiimi. Wayin sobe. Sobne. Kadasta koo irra argatte. Duuba namni kun osoo literaachara kaa'uu saayinsii hogbarruu yookaan aartii barachuu qabuutu achi goreemo moonni iyyuma isaatu magaalaa sana geessee
As deebi'ee dhiiromee irraa haasa'e kanarraa. Ayyee galata qabda. Ayyee. Waan nama hedduu gaafii hammoo nama hedduu nan gaafanne. Haya. Atoo an na gaafattee fukar galata qabda. Hayyee galatoonni faadha. An dhuguma injiineera. Haya. Namni injiineera kun hin beektaa fiiziksii herreeg waan kan barachaa ol dhufe. Arti tanaa yoo namni ilaalu waltiin duutu. Ammoo waan tokko jira. Artii uumamu. Lafti nu keessa guddanne uummatni nu keessa dhalanne illeen murteessa. Amma ani mucaa horsiisee bulaa hawarra horii qeencaatiin bulu. Oromiyaa kibba kan booran jechuudha. Duub gaafum karaa dhalanne iyyuu hajoolleet iyyuu aduman barumsaan galiin iyyuu nu horiitisin yabbitisin ilmooleetisin loontisin. Yoo hammaan dhaannaa walee wayyeedhaan. Walee wayyee jechuun faaruu. Faaruu horii. Faaruu halkanii. Tana dheenii illee cufindha. Amma hangaaf diqqaa akka malee faaruudha. Ijoolleen. Faaruu jaallattaa? Faaruu jaalladha. Ijoolleen wanni gannaan sirban yookaan gannaan wadhaatan namni diqqaa ofirra dhowwan. Namni umriin isaa wal qixxee waliin taphata. Akkasuma waliin taphata ijoollee huccuu ijoollee diqqoo ijoollee huccuu sadarkaa jira. Ana immoo fi ganna dhiisan. Maan akka dansaa dha'uu beeka. Akkanaafu waan wadhaata waan artii kan diqqeennan achi na seente ayyoon akka malee sirbi loonii dhaatti. Sirbi loonii kallee jaluma caqasa. Ammoo ani ingise yoo diqqaa suni dhaamsa jaarolii haasa jaarolii akka malee caqasa. Miili jaarolii jaltaa. Biyyan isaa bilattuu akkootii guyyaa ta'edhaan fa'aa jira jaarsa haakuu liiban fa'aa miina malee jira haakuu galfaa jaaroleen tuni waan durii dullukko walaasofti. Yoo si waan durii dullukko walaasoftu jaltaa. Yoo jaltaa haan hin dhagaa. Yoo na ergatanii akka xiitii barrisa. Birree dhugtaalee dafee gad deebi'a. Fixinummaa qabda. Maaliif dafee gad deebi'a? Akka wanni sun na dabartiin fedhe. Eegee akkanum laalanii abboon fa'aan akkoon fa'anii yoo an akkas taa'u nan ergatan. Ijoollee taphachuu jirtu dhaqanii ergan. Akka naana dooman barumsaan galiin iyyumaan wanni artii hunini na keessaan maxxante. Hayyee hedduu bareedaadha waan haasawite keessaa waa lama natti tolee jira tokko faaruu loonii kaan kaadimmoo warra jalaa jilba jala teessee waa barachaa keessa guddatte san akka si keessa guddattee warra kanas si miidhagsee irraa hubadhe tafaaruu loonii garuu fi haati irraa feetu akka naaf aarsitu barbaada. Irraa ka'e. Akkana. Duubaniin kun sirbaallee niti. Sirbaallee miti. San sirbaa miti. Dubbiin naa galti. Waan jedhaniin duuba loon gartee irmaan faarsan. Irmaan hoyyatiyya. Kirbaadhaa galadeetitiyya. Irmaan hoyyatiyya. Aananiin irmaanee boortetiyya. Irmaan sabba sarboo. Irmaanee horboo gaafan darboo. Irmaan sarboo. Ja'anii faarsan. Yoo kan amma loon irmaan eegala. Walaloo achi keessa jiru saantuu annatti tola saniifin irraa Akkasichaadha. Hedduu bareedaa dhagaa achirraa yoo deebine kitaaba sadi jechuun waan safaadhaadhaa miti. Abuurraa haa'umsa godhanu. Abuuruun gaa akkuma jechatti yoo laalle waa takka qoratanii bira ga'uu laaluu akkasiimi. Akkas. Keessa marmaaree waa argachuu jechuudha. Akkas. Abuuruun amma seenaa dhugaa irratti waan hundeeffame waan seeneeffamaati. Dhugateeti. Akkasiimi. Yoo qaraati. Irra haasa'ime. Abboo horii buli. Keessattuu ka'elaa fi hakarkarroo sanfaa. Ayyee. Abuuruuni akkuma targita kana an kitaaba kana guddoo jaaladha. Waan hojjetu cufan jaalatta ammoo mucaa kiyyaa qaraa. Akka nama gartee mucaa namaa hin dhalinitti mucaa qara gabbaasa jechuu danda'a. Maaniif ennaani waan ijoollummaa hagaaf jaarolee jaltaa'ee sun waan darmee jira. Waan gadan dhaale ta'uu yabba gadaa 23 waan bara durii haa abaabotii teennayyuun dhalatiniiti. Wanni kunin. Duuba abuuruuni yoo kanniisa saroobbiin warra gartee damma fa'aa baafachuu yaa'u kun saroobbiin jedhaniin. Warra ammoo lola dooya. Kun ammoo sun tokkollee niti. Abuuruu laf keeyya yaa'itii talaaf laaluu tawa barbaaduu ta godaannaaf arda irri jirtii biyyaa ilaaluuti jecha. Tasabuu fi barachuuti jecha. Abuuruuni teessoo gumigaa yoo tolfatte. Teessoo gumigaa yoo tolfatte ollaa hin dhaale doo yoo gisee kanaaf yaa jira.
Yaa'ii huyyuubamee deebi'ee hambisa. Yaa'ii hambisi jedhamee gartee baalli kennee gad deebi'u. Tole. Hambisa kan keessa abuuruu kaasan. Tole. Abuuruun nam 12 fardoolee guurrate. Fardi kun inni beektaa Oromoon lolaaf abuuruuf waan cufafitti fayyadama. Maan jennaan gaarii gaafa wanni ammas namni gaarii yookaan konkolaataa yaa'an nu gaarii jenna. Amma gaafas wanni akkana waa jirti. Endaqeen nama yookaan xuyyuurillee maan farduma kana. Meeshaan namni lolan illee noo farduma kana. Akkanaan farda kan walirra naqanii sadii karaa ilboruu, sadii karaa ilgalchuu, sadii karaa mirgaa, sadii karaa bitaa. Kallattii afran hojii. Kallattii afran nutti dhaabate. Ajaa'iba. Warri karaa mirgaa asumaan harum gartaa gumii gaayoo irraa haruma areeroo gooroo kan hardayaa areeroo goorooni badda boorana badda amma hangafa na'ii wayyoomsanii asumaan nageelle booranaatiin asumaan tulluu nam durii tama maddu alaa bu'eedhan tan. Tole. Maddu alaa butaan asumaan kun hin lakkee walloo kamise warri dayyuu dullacha kan kee yaa'ee maccatu lama laf garana kaabe yookaan mirgadhan kanoo abuure. Tole. Warri ilboruu yaa'e asumaan karaa tula sallanii kanaan haruma daawwiti borborii kanaan harum cillaaqoo qadadduma kanaan dhaabate. Tole. Warri kunini armaan gar liiban gulgoree nageelle boorana tan ada siirootiin armumaan gartee bakka malka marii no lafsun amma Soomaliilaandii lafti sun amma tagari. Ajaa'iba. Tagari ammoo Soomalii. Argeessifaan amma argeessifaan cuftii irreessa argeessi muka argeessi muka argeessedhanii jira ka irreessa raabaati. Kanaaf lafti sun duri yoo agaggalaan garbindii cufa laf uummata kana duuba warri kun yoo achi yaa'e itti dhaabate harmaanii irmsiibaa karaa kibbaa yaa'e asumaan gumii gaayooti ka'ee haruma garaachituun lasallanii hagoorilee kan ga'ee harum meelbanaa harda dhalooti haraqa yaatanii litaan dhukanaan bahee asumaan karaa meelbanaa ardaa iddi lolaa gootichi badhaanee gaashuu kan asumaan ol qabatee karaa sololoo kanaan gabbu'ee harum gartee badda gaamaduutiin itti badda saaqu. Asumaan akka bombaasa garbii bee bombaasa garbii sunam keenya keessa itti dhaabate. Yaadaan kallattii hundaanuu deemee barra. Warri isii gabaasa warri ilgalchuu yaa'e armi yaa'e soodda jiru sooddallee gaafas argatan sooddam gartee horii nyaataa moleedhaan kan sooddallee warra buruu sun dargan. Asumaan kunini harum tullu farda kanirraan karum badda gaamaduu kanirraan karaa badda afar kanarraan karaa hamar kanarraan karaa galaan boo'itti dhaabate. Karaa afur gargar yaa'eeyyu warri duuba karaa ilboruu kunini tokko goljaa walaa argan. Lammeessoo fulumaan moqota diimaan gara. Gol jechuun karkarroo jechuudha. Karkarroo. Karkarroo yookaan golja. Goljaan kun ufuma oolaa oodha. Oolaa oodha. Kaan ammoo warri karaa kibbaa kunini waan isii waan dhuga kee jira ammoo tokko tokko keessa sii fuudha. Eel sadii ka sadeenuu wal bira ka jidduu duwwaa ka ammoo moggaa lamaa waliin yaa'u. Ajaa'iba. Argan. Ammoo gaafa warri abuuruu yaa jaarsii waa dhaamate. Waan argitan cufaa qalbeeffadha. Karaa yaatan ammoo fuula yaataniif geettan malee irra hin deebiinaa jedhani. So warri amma wanta akka hin argine leelloo eegi keessa hin dacha'u. Maan qalbeeffadhaa yaa jedhanii. Imal keessanirra waan hedduu jira. Qalbeeffadhaa yaa jedhanii warri akkanum qalbeeffatee wal gaafate si jaale beelu. Warri kun warri lubi takkaati beekta cufti jaal waliin jedha. Nami ariyyaan nami luba maqaan inni waliin yaamu jaali. Am jaali warri kaan maquma abbaatii farda fa'a jaalabba fa'a jaalabba boroora jaalabba daamaa fardi isaa diimaa yookaan daamaadha Oromoo. Mee wanni san gartan kun maan isi dhiiroo gaafa yookaan jaaroleen akkan nuun jetteen hubatanitti itti dhaabatan. Warri kuniin addeessa dukkan gan agama baay'ee walitti galan mallee. Gaaf galan kana kun beekta objuu hiikan kaan waa warri arganii hiikan. Si abbootumaan garte waan akkana kana. Abuuruun karaa ilgalchuu maan garte waan akkana kana. Ta karaa ilboruu hoo kaan yoos abboo kiyya nu goljaa oolaa oodhuu jira hafu malee effat argine. Si goljaan hin beektaan harkarroon tun bineensa la. Oolaan ammoo horii manaa. Waa waliin fakkaanne iyyuu. Taan ammoo eelii sadii kun akka wal bira. Kajidduun goggogaa duwwaa kan argine. Kadhibi hoo kadhibi lafa misaddooti qaraccee. Ta buyyoon baatee waaqa sunitti hojjetu. Ta fardi kee jiru. Ta fardi kun haaluu hin jirre argineedhaan. Haaluu bobbosa kaa'uu dadhabe. Lafa dhibi lafa gartee dilluu nuu binfuune. Dilluu nuu binfuune jechuun lafa akkan jirtu. Ta marri tokko keessa hin jiru.
wadala harree garre. Wadali harree kun hin burraaqa. Hudduuf dhiita achi ce'a. Gabbinni ijjeese jira. Waan kan arginu. Hadibiinoo. Badda oda diima gararroo sun keessa warseessi horiyee warseessi kanaanee jedhe. Warseessi tokko waraannee jedhe. Warseessi waraanan kun ba'ee warseessi dhiigi dha'e du'ee jedhe. Am dhageetta. Bisaan maanyaa maan argan ammoo sattawwa keessa rimeenni bu'ee marra dheedee jedhe. Rimaan beektaa rimaa. Rimaani sattawwa keessa ba'ee margi dheedee bisaan dhugee itti deebi'ee buuyyoo nyaate yookaan marri nyaate warri sun gaafas maan jedhe sattawwa bisaan maanyaa rimeenni haadha keessa ba'ee marra dheeda nama argeemama haa hin argini dharaa. Isin namni argamu hojjaa ofuma rimeenni haadha keessa gabbu'ee marra dheedee gad deebi'e siyyuu mamaan yoo argitayyuu. Ajaa'iba! Nama argee yoo ammoo namni hin arginiidha. Dhugaa. Yookaan arginiidha. Dhaara. Haya. Hangarraa fi kitaaba kana dubbisanii Kaamila. keessarraa argatan. Horii bulii deeman. Hunda keessaaniim. Akkan. Akkasuma akkam Kaamila. gaafiin xiyyaas irratti garuu Ayyee. ati eessa teessee qoratte kana? Akkana. Silaa barsanaatiin jirtu Jiru. akkamitti irraa qoratte kanaan fedha biroo fedha. Dubbi tayyaayyuu sitti hime. Haaya. Jaarsi horboo jaartii teettu namni nama kanatti waa beekedhaan jaarroleen gartee argaa dhageetti warqan bir deemee qoradhe. Ammallee taa'elleen qoranne bee yoo sunaniini waan kananiini yoomiyyoolummaa sun qorwaansi. Kitaabi kun ammoo wannan akka malee ganni isaa dhiwuutiin jedheefi inni ganna 2019 gabba'e. Ture jira. Ganna 2019 gabba'u malee gaafi inni barreeffamu aanse. Ani yoo kutaa shaniillee yoo jaalle barreessaa ture waan jaarrolee jaarra dhagaa kan. Amma waan si ajaa'iba gaaf tokko goseree taa'ee qore. Barannoota galee kutaa sagal fixadhe hunno gooran ilgalchuu malbeedhani dilloon gamsuun goorra dhaqe. Goorra dhaqe goseree taa'ee waan abboon natti. Toociin qoradhe. Halkan gartee toocii hin beektanii ni baatirii. Baatiriin qoradhe. Maan natti menni gaafasi waan bara gadaa liiban guyyoo dabbasaa waan bari dhiyaanne waan bar amma namni warri argaa dhageetti hin beeka waan bar seelee maana waan bar gartee liiban lamaanii waan kan dhufu nutti man kana cumtaa'ee qoradhe. Kanaafuu an kitaaba kan fulum tokko taa'ee adoon qorii akkam taa'ee qore jaarrolee bir deeme jaarrolee argaa dhageetti bir deeme qoradhe. Jaarroleen argaa dhageetti ammoo waan akka malee namatti tola keessa qorii sun dhumirratti yoo waaqa keessan taate finfinnee wal geennaa booranni achuma godaane as qubata. Booranni finfinne tana finnaadha finneedha finna akkana finneedha. Finne jechuun ammoo suuga jechuun waan dansa. Amma Oromoon achi dhufe amma namni gara waan Oromoon arga dhufe waan itti ilaala. Barsuun eegisuun gannaa 700 wayyam waan sitti muu jiru kun. Hawarri armaan wal arginaa jedhu. Hagaafas qa'ee Oromoo laftan jirtu tana wal argine waan kana. Oromoon cufte si dhufte laallee maan ennaani waarreen fukaanitti hoo qaba. Faal qaba. Faaltuu maltuu warri kun waliin taa'ee faalitti fachaa ture. Hayyee hedduu takka galatoomii. Horii bulli. Yeroo qabnu wajjin gana kitaaba sadiitu nu harka jira. Ayyee. Muuxannoon kan kee ni jira. Muudannoon kan kee waan gara biraatiin hojjettus ni jira waan ta'eef yeroo qabnu faana gabaabsuun dirqama keenya waan ta'eef daawwattoonni keenya immoo abuuruu bitachuudhaani raabsaalee kitaabaa garaagaraa keessa ni jira jeetiin abdadha. Akka bitatanii dubbisan keessattuu manneen barumsaatti kitaabni kun osoo argame waan dansaa waan bareedaadha jeetiin abdadha. Irra keenya jechuudha. Hayya haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaatiin jirtan sagantaa Maayaatii. Sagantaan kun walqixxummaa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo mara zaa kanatti kan isiniif dhaleeffamu. An qopheessuun sagantaa kana Harmishee Tarrafaa Faajjiiti keessummaan kiyyaa irraa immoo injiinaraa fi barreessitoota kitaabilee 3 kan ta'e Jaatanii Boonayyaa Goodaanaatu nu waliin jira. Waa hedduu irra haasa'uu deemna. Abuuraan eegalleeti jirra. Adiyyoo irraanii haasoinaa kitaaba isaa as bahuu deemu kanarraayis irra keenya. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Yeroo dhiyootti ammoo OBN waliin ta'uun dhaabbanni maltiimiidiyaa siinqee kan sagantaa Maayaa Show abbummaadhaan OBN waliin ta'ee isiniif qopheessaatiin jiru. Gaafii isin
itti dorgomtanii ittiin badhaafamtan haala addaatiin isiniif qopheessaatiin jirra. Sagantaa keenya yeroo mara hordofaa itti dhiyaadhaan isin jaa warreen nu daawwachaa jirtaniif immoo galata guddaa nurraa qabdanii itti dhiyaadhaa haasawni keenya ammallee itti fufaan isiniin jaa. Hayyee kaa anna tolu jira ati akkam? Kaamila. Hayyee amma immoo suuraawwan muraasa lallaalleeti suuraan irra haasawinaa jechuudha. Sawa. Hoggaan fiinsiin haasawisa jee yaadu fuula feesbuukii kan keerraayis bikkawwan garaagaraa irraa suuraawwan muraasa qabadheetiin jira isaan keessaa. Suuraan kun eessa dhiiroo aangaruu hedduu bakka beeku? Suuraan kun lafa United Arab Emirates ka Dubai jechuudha. Okay. Man dheeraa addunyaa tan keessa man cufirra dheeratu fulaan sun. Manam gartee laftan irra ijaaramee jiru fooqi gorofa gamoo cufirra dheeratu ka Burj Khalifa jedha. Burj Khalifa sanii. Akkaan. Halkaniin kana fakkaataa jechuudha. Halkan galgalee fakkaata yoo galchuu horii haa. Tokko immoo kana suuraa kana. Kunini lafa Afrikaa kibbaa Dirperitoriyaa fulaa immoo Innovation Hub jedhanii kaan. Okay. Waan kan yoo irratti suuraa kana irratti himuun dura akkuma illee jettee barsiisaa barreessaa injineera ammoo ani warra Afrikaa bahaa kanatti East African Pastoral Institute Initiative Ambassadora warra gartee Afrikaa bahaa horsiisee bulaa horii keenya kan ambassadora gam dhibiin ammoo Youth Opportunity Ethiopia jedhanillee ambassadora. Ambassadora waa meeqaa ture? Hai. Waan gar sadiituun geetti. Barsiisaa. Barreessaa. Akkaan. Injiinar. Akkaan. Ambassador. Ajaa'iba. CEO of Daya Generation Network. Okay. Amma. Waa shan jechuudha. Wanni kun duuba akkamiin akkan taasiseeta. Suuraa tokko amma argite ka first waa'ee dargaggoota keessatti jiru jira. Nami waan eegee amma lafti nurra dhumnellee lafa gammoojjiiti lafa wadhakkaa tana eegee geenne waan tokkoon gabba'uu malee jedhee amanani. Tole. Waan tokkoon gabba'uu malee maan jennaani warri keenya iskuuliin soominu carraa iskuul barachuun argatin iyyuu nu barsiisan. Tole. Yoo akkan taate waan aaretti tokko waan diqqoo tokko adda taate tokko qabannee dhufuu qabna. Lammeessitoo addunyaa maan fakkaatii haa jedhu. Wanni kun ammoo dorgommii qaba. Peepperii dhiyeessita. Nalleen Itoophiyaa ammaaf wanni talaalli koronaa diddee haa jedhirra dhiyeesse. Itoophiyaan talaalli koronaa akka malee diddee beektaa? Namni garii. Yeroo takka namni numa didan. Hin didee. Amma maaf diddee haa jedhirratti hojjedhee peepperii dhiyeeffan waraqa dhiyeeffan. Gaafa waraqa dhiyeeffannallee onneen taan cufna kee jirti moo? Yoo jedhayyuu the best position paper win jedhan. Ajaa'iba. Peepperii waraqatti dhiyaatu cufoo? Keetti dansaa nammata qaraatii jedhan. Siifuun jedhine. Am fulaan akka daba onneen na dhufte iyyuu eessa. Isi waan kan guyyum qara gabbayeeni war kana lafa dare. Yoo waan kan keessatti cime akka mata dhiiraa hojjedhaa haa murteeffadhe. Amma kanaani yoo walga'iin kun xumuramuyyuu an peepalama qabeechuu tokko kan waardii suni kan saartifikeetii marra tokkottoo waan lama argadhe. Yoo jedheyyuu yaa onnadhe moo eegi kan onnadhe appilaayi godhu waanse. Waan alaa carra jirtu cufa yaalu waanse. Akkanaan gaaf tokko carraan tokko ka dippiloomaatiikii lafa Turkii Istanbul dir Istanbul keessatti bahe. Wanni irratti dorgomee dabre. Am jaalkii kaacha jiru jira jaalala kee jaldeessaa jedhanii abboo bitta lafteessanii waan kan argadhe jedheen. Jaalala keellee nama wayii dubbise. Waan kan namni kunoo irraa hafuun qabuu jedhee itti na jajjabeessee gaaf kan kaaniiniti. Har'a kun itti na jajjabeesse. Warkaallee namni dhugaa waaqi isaan eebbisinna. Horanii bulan isaanii namni kun adeemuuti jedhan. Hin deeme achumaan baafadha baqa. Eegi gaaf suni deemee irra baheen dudduubatti wanni kan the best achilleetti wiina waan kana. Nama waan kan injifat keessa tokko ta'e warrilleen gara yuunivarsiitii gaafa gad deebi'u appreciationii okay nama tattaafachuu jiru jedhanii akkanaan itti seenee jechuu waan kana. Akka irraa haasawuun fedhamee taasisa. Ayyee. Si qofatu achi keessa uffata aadaa uffatee dhaabbachuu jira. Suuraan kun Thailand. Akkasii. Akkana
Dirachi. Maaf deemte akkamitti deemte? Waan kana wanni kunini global agenda for sustainable livestock jedhan. Waan horii. Amma Italy wanni biyyittiin waan kan qopheessite. Hin dorgoman. Anammoo injiineera akka reeffate ta'an. Baraan na ajaa'ibu jira. Wanni kun waan horii. Maaltu waliif fida? Hin baasan. Haya. Hin seene. Haayee. Hin hirmaadhe. Guyyaa 3 horii isaanii online hirmaadhe. Virtually. Achiin dudduuba gaafa Afreessoo horii afraffaan roomitti akkasuma virtually gaggeeffamu. Interview nam tolchuu aansan. Warri veterinary ka waan horiitiin eebbifam callaa fudhata. Amma interview naa dhiyeessan. Amma horsiise bulaati waan horii hawarri na gaafatu cufaan beeka. Amma ennaani ati fiildiin kan kee kunoo CV kan kee alaalle waan teknooloojiiti injiinerii ka dhibiilee waan project manaajimentii malee waan kanaaniti. Akkamiin confidence eessa fiddee waan kan dorgomtaan jedha. Ennaan bitta abbooni aanan loonii une marri isaan dheedaniyyuun beekaa jedhee. Interview beektaa? Warri keenninoo aanan loonii qofune eessoolan marga akkamii dheedan baala akkamii ciniinan ka jedhu hin beekaa jedhee. Ajaa'iba. Anammoo tisitu jedheen. Haya. Anammoo jagartee boqonna kiyyaa cufayyu suuraa ammoo gisa horisiisuu hin qaba. Kunoo kana arda. Ammi akkana Itoophiyaa irraayyuu namummaan jiru nauma. Waan godhan hin beeku waan guyyaa lamsadi bulee yoo dabarteedha. Ajaa'iba. Akkanaan East Africa keessa nam lamtaane dabarre. Nam tokkeenya tokkinnaa warra Afrikaa baanuu lamaan bakka buune. Kaan ammoo Oceania jira, warra biyyoota dhiyaa jira, Asia jira, biyya afurii qoodanii. Afrikaa, Asia warri dhiyaati warroonni Oceania jedhanii. Nuu kan arfan keessa dargaggoota 16 guurratanii. Asitti ammoo hawayaa aadaa kunini gaafa hor kana dhumnu changmaayitti nami gusis wayaa aadaa keeyyate dhufna callaa. Anam warra kanaan dudduub ture. Achi keessatti ammoo ambasaaderoota warra geggeessitoota biyyi suni geggeessitoota warra FAO ka UN warra kana jira. Anammoo sarar sadaffaarra jira. Achi koottii naanedha. Wayaa aadaa kanallee arganii namni kunini indigenous community irra dhufu warra horii namni waan addaa jedhanii na yaaman. Akkasiini gumii cufu dur na dhaabanii warri mirgaaf bitaa kiyyi dhaabate garanallee dhaabate anam nam horii qeencaatiin buluu cufu bakka bu'ee nami waan walga'itan dhufee fakkaatis qofaa jedhee dubbatte jaartiin warran FAO kana alaa fi yookaan irra hooteeni nami waan nu hornu yaanuuf iyyuu bakka bu'ee dhufe nama kan jedhanii akkasiini yuunik ta'an callaan keessa mul'adhe. Ajaa'iba. Akkanaan taa'u. Maqaa Rabbii cimina guddaadha. Waan ifiitiin miidhaganii deemanii ammas bakka itti dhaqan san immoo fudhatamummaa guddaa argachuun mataan isaa warra kaaniif illee fakkeenya guddaadha ta'a. Ammaasis walaloodhaan badhaasa wayii fudhattee jirta. Akkana. Akkasiini? Akkana. Ka addiyyoo kanaan gaddisaa wardii fudhattee jirta. Akkana. Kana malee walaloo biraatiin dorgomtee akka East Afrikaatti meerraa na haasa'e. Galata qabda. Waa'ee badhaasa sanii. Ayyee. Wanni badhaasa qaraa'uun yeroon sun yoo Itoophiyaan waraana nama gubbaa jirtu naannoo Tigraay waliin. Warri gaadii kanatti piis kappeeniin kun afaan kennamaan waan nagaa irratti Marii. akka namni kapheen yookaan nagaa akka namni nagaa fi duul yookaan nagaa lallabu. Lamuutu akka lallabu. Akka namni nagaa lallabu beesis baafte. Beesis kanallee namatti inboxiin Facebook irratti share naa godha. Ani hin argine injiinar Jaarsootti share naa godha. Ilaale gaafa laalu wanni walaloo qaba waan ati guutuu qabdutu achi jira. Amma kanuma laalee walaloon taana ammoo walaloo nagaa'edha. Namni waan nagaatiin dorgome har'a si dhiirome waan kana kam tochaa jedhee akkanum taa'ee yaada afaan qaraayyuu afaan kennaa yaada afaan ingiliffaatiin qoranii maanii jedhee akka yaada afaan kennaan ookee nagaa jechuun akkana har'a nagaa ammaan jedhu booranii nagaan middee jedhe abboo nagaan middee tana afaan warraatiin beekuullee baadhe isa basic waan akka ajaabuutii jedhetti qabadhe ammoo nagaa malee namni jiraachuu hin danda'u nagaa finna rooba wanni kun sadeeni duriin tal tokko kadhatteedha. Eenyu gurgurta tamsila yoo intaltan ta'e nagaa rooba finna waliin kadhatte eenyu gurgurta.
Gurgura jechuun kun fuusisu jechuudha. Ammoo an kan cufe istoorii kan cufe yaade akka waraanii ammoo laftana deemuu jira akka dabaa maarke. Innaan barreesse. Barreesseen dabrallee akkasii wanni cufe hin jenne. Ammoo eegiyan barreesse jii tokkoon dudduubatti konfirmeeshiniin dhufe yaa dabarte walalo tante yuutuubii deebisi ergii. Sagaleedha. Sagaleen ka footoon ta'ellee mul'attu. Ampulaan dabii dhufe iyyuu armoo awwaan kakkana guddoo idiiti godhuun beeku. Amma mucarii akii tokko yaametti meeqoon na dur taa'ee walaloo ta'an mataan dubbise. Mataan dubbise gar kompiitara deebifne ergine. Yoo akkan ergayyuu namni dorgomeyyuu na qofa abbola dabartee jedhanii egaa dirraa waraqaa kana barreessanii. Irraa kanaan gaa baga gammaddee baga irraa hanteen siin jaa. Galata qabda. Walaloo sanirraa garuu irra kaayuun dirqama. Hayyaa kabajamtoota daawwattoota Mayaa Show kan daawwachaatiin jirtan sagantaa Mayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaatiin jiru. Har'aan tanaa gaa injiinara, barreessaa, barsiisaa, ambaasaaddara, shaneessoo immoo COE of Daayyaa Generation Network. Daayyaa Generation Networkidha. Umrii kanaan gaa boodarraa haasawa yeroo isaa kamiif fayyadamee isin maalirraa barattanii haja'u itti deebina. Hanga maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaa isin jechaati. YouTube Mayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin jaa itti dhiyaadha. Hayyee. Kanumaan ammarraa haasa'e kana umrii dargaggummaa kanaan namni waa hedduu hawwaa asiin na qabaa achiin na qabaa. Kabarateelleen yeroo isaa hangamtuu seeraan qixaan itti fayyadamee waa hedduu midhaaksa kan jennu gaafii keessaa. Jaataniin warreen sagantaa Maayaa kana daawwatan waa hedduu irraa baratan. Isaan keessaa takkitti akkaataa itti fayyadama yeroo keetii. Akkuma sigaasa namni hedduun yeroo hin qabu jaa. Ati maal jettaan? Yerooni waan tokko taman. Qabeenyi addunyaa tana nam cufaa wal qixa kenname yeroo. Yeroo tana beessa jijjiirii laayi. Birrum 24 garte. Sa'aatiin 24 jiraani. Zaata akka qarshii takkaan. Qarshii takkaan jedhi ilaali beessa 24 tammaan tochaa dhiittarreeki. Namni balleessu tokkollee hin jiru. Yookaan ol keeyyata ammoo yeroo danda'an ol hin keeyyatan. Soo birii 24 tun har'uma obba'uu qabdii. Yoo filannoo tante taatu waa namtu irraa balleessita. Yookaan waan lubbuu qabaarra keetta. Anduuba yeroo aniin kuniyyuu agarsiisuuf hin fayyadam. Nama agita keessaa nama kaan irra fayyadam malee anammoo akkanatti fayyadamuu jira. Karoora. Karooriin baasa waan kana daayidlaayinii kaaf guyyaa isiin itti dhumattu kun achi dhumachuu qabu kun achi dhumachuu qabu kun achi dhumachuu qabaa jedhee haa. Waan itti fufuu qabu daawwattoonni illee waa hedduu sirraa baratan warra kaanillee jeetiin amana. Akkuma duratti kaasee atuu if beektaa injiinara ogummaan kan ka'e. Kitaaboleen kan ka'e hammaan dura keessattuu adiyyoo kana ani dubbise kitaabolaloo kan ka'e jechuudha. Galata qabda. Haalli ittiin barreeffaman kitaaba amma yeroo hedduu ni arga beekta. Qulqullina qaban qulqullina hoggaaniif hin jennu bareedina qola isaa yookaan kabarii kanafaa osoo hin taane tokko tokkoon akkaataan silaa namni saayinsii barruu baratee barreessu takka akka fakkaachuu kajeelan dhibbatti hanqina hin qabu jechuu baatullee jechuudha. Akkasiimi there is no perfection. Yoo kana ta'e waan irraa si gaafachuu fedhe wanni sammaal. Isaa fiddee dubbisuudhaan immoo akkamitti kun akkas ta'uu danda'a akkamitti milkooyiteen siin jaa. Waa'ee walaloo kanarratti jechuudha. Silaa barsiisaadhaan barreessaadhaan kitaaba ni dubbista jaanii gaafachuun qaanyeedha. Yoo akka barreessaa bara kanaa taate malee jechuudha. Kanaafuu mee gabaabsiitii naaf ibsirra. Tokko waa dubbisu. Tokko. Lammeessitoo ani waan anqoor akka namni naa laal fedhe. Warri kitaaba kan gulaadhaan galata guddaa qaban. Kitaabota kan sadeenu nama kenna. Nama kennu yoo kennu ani Oromiyaallee filadheetti kenna. Kaaballee, kibballee nam cufattuun kenna. Maaniif
kitaaba abuuruu irra nuu galuu didee jedhan. Ayyee. Loqoda karakii Boromiyaa qof ta'e innaan kan amma tokkoffaa warra ogbarruu kanallee irratti akka namni ogbarruu barate an ogbarruu hin baranne barsiisaa ogbarruu barate ammoo afaan Oromoo barsiisaa Yusuf Fedhan jira Dila Yuunivarsiitii. Barsiisaa kanallee akkuma baatu guyyaa guyyaan inni waa'ee ogbarruu waa dubbisuudha adda aanummoo gulaalchisuu yoo namni kan akkanaaf arguun godha waan keessan waan sirraa baratamuu qabu kitaabota dubbistee keessaa kan akka jaallatte tokko naaf yeroo dandeessaa naaf yeroon sin jee. Hin danda'a. Ani kitaabii tokko kaaniin akka takkin argin jaaladhe kitaabi diqayya tokko waraansa sammuu jedhan beektee baattiin beeku kitaabii kaan ammoo godaannisa kitaabichi dhibiin ammoo kagartee waa'ee anam jiraatutti hin beeku. Kitaaba yeroo ijoollummaa dubbise booree booranaa kitaaba kana yeroo diqqaa dubbise garuu gaafa as dhiyaadhe kitaaba walaloo keessa miilkaa yoo kanan dubbise. Dayyaan gana eebbifama waan ta'eef waa hedduu irraa hin haasofnu waan addaa waan irra haasoftu qabaatte irra kaa'eef. Ayyee wanni irri namaa kaa'u yoo jiraatte akkuma ati galata qabda waan an qorsa deenu walti naansite abuuruun lafa buure adiyyooma lafa arge. Adiyyooma argitee amma adiyyooma kan irra maanti jira? Fakkiiwwan bineensota hedduutu jira, bosona mul'ata, dachiin ni jira, margi waa hedduu jira. Argitee? Yoo ati argite loon bineensi itti deemuu jiru horiin maan godhu maanti itti deemuu jira? Dallaan caphaa. Nami rafee jira. Horiin kun kagare kakka'ee jira. Yaa birraate. Kagare oduu iyyuu hin qabu irrafa. Amma Oromiyaan akkan jirtee turte yeroo an kitaaba kan qore. Biyyittiin akkan jirte, Afrikaan akkan jirtee turte. Afrikaa warruma alaatti elmata. So abuuruun lafa eegii abuurteen dudduubatti tokkoffaa wanta akka namni hin argini kakki simpirree tuura koo argite. Abuuruun simpirreen tuura koo jedhamtu tokko dhokattee turte naannoo Boorana Areero Goorootti simpirree tan garta dhokattee turte. Simpirree tallee abuuruutti argate. Eegi simpirree tanallee argitee wanni simpirree tun dhos maanii jedhee yaade. Adiyyoo madhos. Lafti adiyyoo, nami adiyyoo, sayii adiyyoo. Akkanaani abuuruu irraa maanti gad dhufeef adiyyoo dhufe. Amma dhaabbadhee ilaalee ishii adiyyoom kennallee garre. Nami yoo adiyyoom ofii arge. Awwanalee si warga waan uuman qabdu taasisin beektaani. Eegi akka adiyyoo taatuuf argite. Gaazexeessituun ta'e namni yoo akka adiyyoo jirti akka mani kunin banaa argite. Isteeppiin karaa jirmaa? Man kan cufu. Akkanaaniti yoo waan kaan laale sabi kunin maantu malaaf. Sabi kunini adiyyoom keessa ba'uuf dammaquu qaba. Dukkantan keessa ifa ba'u malee. Wanni edha naa gad dhufte. Gaaf qaraa mata dureen kun kan hin turre. Gaaf adiyyoon gabbayee hedhu wal dhale. Kitaabii kun cufti wal dhale. Wal dhaluun beektaani wal qabatee dhufe. Sirratee dhufa. Akkas abuuruun adiyyoo hin garre adiyyoon amma keessa baana. Beekta akka dhiiteetti naftuu jedhani. Akka dhiiteetti eegii hin amne yadayya abuuruutti gabbaane. Ifa jira. Ifa jira. Abdii jira. Horii bulii deeban abbo. Horii bulii deeban. Amma ifa jira. Boruu ganama hin beektaaniti. Yoo bari'uu geettamaan jedhan dukkantiin jabaatti. Intaltan dudduubu dukkan guddoo jira. Argite? Dukkan tanaan dudduubu ammoo ibsee guddoo jira. Ibseen tummaa dayyaa boruu. Kanaaf dayyaan boruu tarii lafti itti babbaqaquu danda'a. Tarii gaarii namaa tarsa'uu danda'a. Siidaan namaa dayya'uu danda'a. Achi keessatti aadaa, ardaa, dhugaa, seenaa, Oromoo, Oromiyaa, Boor, Booran, Kuush, aadaa, ardaa, sofa safaqa, seeraaf seedaa jira. Akka dhufa keessa qaba jechuudha. Horii bulii deebanii. Guyyaan eebbaa akka inni biyya kanaatti gurraan dhalaa 10 bara 2016 magaala Finfinnee giddugala galma aadaa Oromoo yookaan ammoo gurraan dhalaa 18 bara 2024 jechuudha. Kanaafuu warri keenya afaan kan dhaga'u cufti isaayyuu nuu gadhiyaadhaa. Hayyee hedduu galatoomii milkaa'insi hin ja'a
Ciminni keessan itti fufuudha qaba. Galata qabda. Dayyaa boruu kitaaba hankee kanaaf immoo eebbaaf qophaa'aa jirta. Rabbiin si haa milkeessu. Ameen. Irraa aaniin siin jaa. Ameen. Hayya kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show keessummaa hayyaa arrarraa injiinaraa barreessaa barsiisaadha ambaasaaddara waa hedduu keessa jira. Nama hunda galeessa yoo jee qofaatu naaf ta'anaaf fakkaata. Waa hedduu irraa akka barattan abdii guddaadhaan qaba. Hamma maayyii sagantaa keenyatti turtanii waan nu daawwattaniif hedduu takka ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaan isiniin ja'a. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Akkuma duratti isiniif haaseetti immoo yeroo dhiyootti dhaabbanni maltiimiidiyaa Siinqee abbummaadhaan OBN waliin ta'uudhaan kan sagantaa kana isiniif dhaleessaatiin jiru. Dorgommii addaa gaafii addaa isin irratti hirmaattan karaa SMS'dhaanii isiniif qopheessaatii jirra. Itti dhiyaadhaan isiniin ja'a hamma torbaanitti torban gaarii galatooma horaa bulaa.